السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف قاعدين سوا؟ قابل. فعددان في تكسر رمضان بياسة بيسومناني أقسم على التسكتاني درسوا لربي دين عندي سوطود مع الخيين أكنا في الرأس ومامو بيسو ايه الراسومنا. الرأس ومامو ايه انقاف الراسومنا. كيف لا إن شاء الله حفلة هو الرأيو برمي حفلة مدن انتو برين انجرو الراسومنا من مات وعليه صيام فليصومن وليه أكس نما وقفنا أكرمان يديشن برغاني لكسوي شاهد نما قرتي نما دوي خصومن الرجل ولي الراسومن كست الراسومنا. ايه إن شاء الله جنتين هذا warra gurra qabadhaa jiru kana nurraa dhorka min ayinat ነገር ነው ጉራ ምንድን ነው አያ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أما الناس قالوا فوق جرا. أما تقويا كريف الرويا. وانت وين الرئيس مرة تجرك ما مرة كذا أنا كذبت فيما. نجا الحمد لله بدي كذا فيما ما ديس. كذبت رمضان أول سكر. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. وانا مسلم جتات وانا مسلم جرتات تنقص يا دماغ بدأ داخل وانكبوتي سبيشالي بتوري كومنتي كل بيتنا. يعني تكتبوا فيسبوك وانين جنما تقولنا ما كومنتي في مباراه سنة وانين جوا يتنك كلنا تجرا أكاد بس مباراه سنة وانا ما نقدر يا ده تكتبوا في مباراه سنة إيه شو توري فيسبوك في مباراه بالله تجرا ميلاد كذي وانا سبب مباراه سري يو كومنتي في مباراه वादा वादन किजरा वाली पर वादे किजरा होगा खाया कहीं जो जिसको तो कंबर रेसनी किजरा नहीं अकाउंट की नंबर उगरवान इसने जान देखा हाइये तो हम फक्करना दिखा जिसका कले तक बरसे की वार्निंग की नक्की के लिए लो कररा लंबा करने के लिए बरसे दे अकाउंटिंग कंपनी इस गुरामा जिसरा वीडियो समर्चाय नर्रा गुरामो दंडा kanaasi warri koomensii barreessinu kun jechuun ispeeshaalii of eeggannoo waan barreessinu keessatti sirri tiimi beenurra jechoota hin barbaachisne yoo kan achirra barreessinu taatee jalaa ugguramuu waan danda'uufi akka isin hordofne boodarra taasisuu waan danda'aniifi you have to be careful kanarratti of eeggannoo gochuun nu barbaachisa jechaadhumaafi akkas inshaallah kaa isinirraan ugguran jenneetiin nuti isin hordofuun dhiisne yooga kanaanni ugguran sama biraatiin isin jala seenna malee akkas kanaaf wanni isinirraa nu deebisin jiru akkasitti warri koomentii kun dhaamsaan isaanii dabarsuu isin hordofuun baay'ee gaarii isin hordofuu nu barbaachisaa waa hedduu isinirraa barannaa osoo waa isin jala deemnee isinirraa hin baranne taateefi hedduu haguugama guddaa keessa jira dhuguma haguugama hedduu keessa jira keessumaahuu kana biyyaa kana yoo achi garagallee ilaallu chaansii amma nu ittiin isin hordofnu kanan qaban isaan haguuggii guddaa keessa waan jiraniifi so kanarraa itti fayyadamuu nu barbaachisa yoo ittiin fayyadamini asuma jala wal geenneetu magaa waanuma jala wal geenneefu yoo kan beekne taate faayidaa hin taatu yeroon isinillee nurratti herreeguudhaaf deemu carraan isinirraa argataa jirru isinillee booda yeroo itti sheena'uu dandeenyutu jiraachuu danda'a nama isinirraa qabatee itti fayyadamullee rabbi nu haa taasisu amiin kanaafi waan dhageeffachisa caalaa hanga barreessinu caalaa hangi dhageeffan osoo heddummaatee irra barbaadee jiraachuu nuti hordoftoota keessan jechuudha miseensi hordoftoota keessanii warri ajjala isin dhageeffannu hanga barreessinu caalaa hangi dhageeffannu osoo heddummaatee irra ba'eessa jedhee isiniin tilmaama kanaaf waan barreessinu keessa of eeggannoo keenya haa goonu jechaadha baafanii isin dheeressuu akkas isiniin jedha ustaasi galatoom jazaakallah khair yadaa abdii kiyya maashaallah yaada bareeda gartee nuuf fannite warra komentii anis irra deebi'eetti maashaallah. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نبرا اللي wanni masgida keessa wanni tara dhiqu maashinaani ruumii gartee tara gujirani santu iyya nabira illee akkasii si yoo dhagaysan umaati miti wanni obboleessi keenya abdii jee waan bareedaadha warri koomentii gaditee kannitan akka gartee isin duraan gurre feesbuukni hedduu takka firraa eegaa waan barreessitan keessatti waarniingi yoo isinii kanna waan sanitti hin deebina asalaamu alaikum waalaikum salaam ayyee ayyee gaafadhu gara ilmoo kanaan yeroo baay'ee hordofaa naafeen yoo namni qootee dabalillee guyyaa midhaan jinnaan garmaa jaala kanaan eegaa fi siyallee muraasa biyya wayii beektee midhaan obboleetii biyya tokko gara bahaa kana deemee ani deemee isaa jedhanii jennaan gara bahaa deemee jennaan biyya biraa maatiin dawalee kan deemee naannoo kanaa jedhee mallattoo ergiitii naan jedhamu jettee. Ayyee. Yeroo dhugaa walii jallee bakka hin deemnaan jedhee naan jedha yoo kana naan jedhan aaree jettee wallaahi maallaqa kana ergiitii jedhee jettee yeroo sanatti hedduun aaree. Ayyee. Achi booda xiqqoo turee bakka aarii fi yeroo naan dhuftee inni ergeefi wallaahi kan biyyaa sadii soomaa kan jedhuun amma keessaa qabaa waan sana kennee dirqama irratti immoo. Yokaalaal dirqama atimmaa obboleessi kee baararan deeminii jetteeni itti himtee jirta inni shirjee dhufee achirra deemee kunoo warri keessa si dawwalaniiti akkana gurbaan kun akkana jira ergiif siin jaan atilleen aartee wallaa hin erguuf jette eegas booda laalteeti mucaan kunis waan goddaamuuf rahima gartee muruunis ibidda waan seentu jecha irraa deebitee ergiteef. Waan kana maal godhu qabda amma miskiina kudhan nyaachisu yoo hin dandeenye guyya sadi soomanuu qabda waan takka dura godhanii eegatii soomananii yookaan eegat soomantee yookaan goota amma ati eegat dura goote booda eega maallaqa ergite booda soomanuu malte guyya meeqa wanni kun guyya meeqa wanni kun eega gartee maallaqa ergite wallahi sooma dura guyyaa muraasa guyyaa sammuu kan soomade. Soomana dura guyyaa shanii? Haya bakka soomanni gidee bee yookaan miskiina kudhan nyaachisi yoo dandeessama miskiina kudhan firraa fursiisi nyaachisi nyaata nyaachifte yoo miskiina kudhan nyaachisuu hin dandeenye immoo hin qabu amma hin qabu yoo jette guyya sadeen gidee soomanni bee guyya sadeen soomanta daftee. Amin amin. Aya. Warri telefoonaa xiqqoo isinii hafe. Daqiiqachuma gartee daqiiqa shanii isinii hafe. Jimma uga afur salatin beko. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يرجع. إيه لايف يرجع. والله إني. بس يوم كفت يا ولا هذا السلام. عليك السلام. أوكي. halkan dalaga jumma wagga afur salate imbe la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Ya Nori. Sheikh Azad Koin. Mait. Gaafii qaba gaafii Koin. Gaafa dhaye. Sheikh waa'ee taraawiirra. Masjid itti shalannu kanatti beektanii taraawii
digdami isa akka salaachisanatti fakkaate. Ayyee. Ani immoo digdami takka salaatuu hin danda'u guyyaa dalagaa humnaa dalagaa oola kudha takka salaatuu barbaadeeti akkami wanti sun hin taamu hin ta'u jechuu fedhee. Wanni jiru sunnaan wanni gartee dhufee kudha takka salaatu walaakin imaamni yoo 23 salaate imaamaa hojii fit suwaaba imaamaa hojii fixachuu san akka nama gartee halkan dhaabbachaa buleeti si galu jira masgiida kudha takka salaatu yoo harkatte masgiida san dhayitee salaatte yoo dhabde gaa isiinuu sunnaadhaati kudha takka ka'ee salaatteetuma ajirii immoo gartee imaamaa hojii namni gartee kudha takkaas fixe diidami maalis fixee akka nama halkan guutuu dhaabbachaa buleeti akkas sawaaba san dhabde kanaafuu digdama sadi seetin dhaaba dore waliin fixe akkas tura jira gaafi biraa isin gaafa dore sheeka gaafa sheeka jaartii qabaan jaartiin kiyya beektanii heediin kun yoo itti dhufu guyyaa afuriif itti dhufa akka itti dhufullee xinnoo mul'ata beektanii qajeelee walirraan dhufuufi ama fakkeenyaaf dheengadda soomanaan ooltee erga sooma furtee kaatee booda akkana salaataaf mana fincaanii yoo seentu dhiiga ofirratti agarte beektanii. Soomni guyyaa sanii sun akkami erga sooma furtee kaatee booda ka dhiiga ofirratti agarte soomni guyyaa sanii sun akkami. Eega soomana furtee kaate soomana wanni magri eega gartee azaanee eega furtee dhiiga ofirratti agarte. Azaananii eega furte booda. Azaananii eega furte booda mana fincaanii yoo seentu ofirratti agarte salaataaf hogguu uddachuuf jedhu. Dhiini agartee kun dhiiguma agartee heydii gurraachisanii jechuudha. Dhiiguma heydii kan guyyaa. Azaana booda. Qajeelee gadi hin buuf beektan. Azaana booda yoo irraa bahe soomanni siisayya. Azaana dura yoo ta'e immoo soomani ni jaba. Akkas. Amma bakka san hin beekne yaa sheeka bakka san hin beekne soomana dura ta'ee soomana booda ta'ee hin beekne isiin garuu guyyaa soomaan ooltee waggaa lulluqattee kaatee booda erga sooma furtee booda mana fincaanii yoo seentu ofirratti agarte dhiigasani. Sooma booda ittee haa fudhattu akkam goonare akkami beekne isin beeknu isiin hin beektu nuti beekna amma akkam goonameetu. Wallahi illee bakka san sana dhibee. Egaa isiin immoo yeroo irraa beesan isiin hin beektu nuti akkami beekuu dandeenya wanni jiru shari'atti immoo shari'atti wanni jiru sooma azaana duratti. Azaana duratti yoo irraa bahe odoo bakriin hin azaanne deega 20 deega 30 dura yoo bahe soomanni isiin himata yoo immoo eega isiin furte booda irraa bahe soomanni isii sayya akkas. Ayya galatooma asxaa zumriin odeeraa dhaara zumrii keessannoo faadha eessu ishii galatooma galatooma asxaa. Ishii galatooma. Ayya ayya.